keenya kan amma argaa jirtanii ajjeechaa Noorwee magaalaa Oslotti kan dhala Oromoo irratti raawwatame irratti raawwatameen mormuudhaan hiriirri guddaan Noorwee Osloo keessatti taasifamaa kan jiru kan amma argaa jirtanii irratti Bodyguard masih nama dulu angkat kamu kan besti foto kasih kabajamtoota hordoftoota keenya as fuuldura kanatti kan argaman maatii Tamiimaati. Fuuldura kanatti kan argamu uffata gurraacha kan uffate obbo Anwaar Nibraas miseensa hawaasa Oromoo biyya Noorwee magaalaa Oslootii fi akkasumas obboleettii Tamiimaa fi akkasumas hawaasa Oromooti dubara daanseetiin kan jiru. Imaamota masjiidaa kan hawaasa Oromoo akkasumas hawaasa Oromootiin durfamuudhaan hiriirri kun gaggeeffamaa jiru yeroo ammaa kanatti jechuudha. Barreeffamni as gubbaatti mul'atu jecha sanyummaadhaan haguugamee obboleettii keenya irratti raawwatame kan balaaleffatuu fi akkasumas seenaa kee ol kaasnaa barreeffama jedhudha. Fi akkasumas fakkii Tamiimaa mul'isu abaaboo bifti isaa keelloo ta'e kan isiin harka ishee irratti qabattee kan mul'isudha. Bifti keelloo kunis bifa Tamiimaan jaalattu jedhamee waan beekamuuf hiriirri kun kan qophaa'ee halluu bifa isiin jaalattu saniin egaa kan kana fakkaata. Hiriirri kun walumaa galatti kan gaggeeffamaa jiru namoota hawaasa Oromoo keessatti seenaa guddaa qabanii fi akkasumas hogganummaa hawaasa Oromoo biyya Noorwee keessatti waa hedduu godhan. Fakkeenyaaf qabsaa'ota akka Jaalduu Gomsaa fa'aatu asirratti argama. Qabsaa'ota akka Obbo Hussein Kadir fa'aa akkasumas abbootiin aangoo duubara jiru. Muummittii ministeeraa duraanii kan turte Annaa Surberg hiriira kana irratti argamteetiin jirti. Akkasumas muummichi ministeeraa yeroo ammaa kana Jens Stoltenberg innis warroota hiriira kanarraa qooda fudhatan keessaa fi akkasumas kantiibaa bulchiinsa magaalaa Osloo. Hiriira kana irratti kan argaman tilmaamaan gara namoota 6,700
asirratti kan argaman muummicha ministeera duraanii kan turte Annaa Subbirg fi akkasumas hoogganoota akkasumas kantiibaa Annaa Subbirg jechuun ishee uffata bulee godhattee bira kanatti argamti. Wanta hiriira kanarratti taajjabne keessaa abbootiin aangoo hedduun seekuritii tokko malee warroota qaama nageenyaa kan as keessatti bilisummaadhaan deemaa jiranidha. Kuni kan bu'aa dimokiraasii keessaa tokko hedduu nama gammachiisa. Buasa di sini gira. Ya, kembali. Egaa hiriira kanarratti kan argaman hedduun isaanii hawaasa magaalaa biyyuma Noorwee guutuu keessaa dhufanidha. Hiriirri kunis kan gaggeeffamaa jiru hoogganummaa hawaasa Oromootiini. Hedduun isaanii abbootii amantaa hawaasni Oromoo qabu kan garaagaraadhaa kan argaman. Akkuma jalqaba irratti jennee qabsaa'ota Oromoo biyya kana keessaa jiraatan turanii fi akkasumas tajaajiltoota hawaasa Oromoo biyya Noorweeti. Suni tan fuuldura kanatti argamtu kan fakkii tamimaa qabachuudhaan deemaa jirtu hiriyaasii yeroo dheeraa haasaa isiin jalqaba irratti gooteen kan hawaasni baay'een maanii jechoota hedduu garaa nama raasu fayyadamte. Ammas jidduu irratti kan argaman obboleettii tamimaa fa'a fi akkasumas obboleessi tamimaati. Obboleessi tamimaa kan amma dhaadannoo qabatee fuuldura irratti deemaa jiru kana obbo Anwaar Nibraas jedhama. Obboleessi tamimaa jechuun isa kana Anwaar Nibraas kan dhaadannoo qabatee deemaa jiru jechuudha. Suni obboleettii tamimaati. Kanatti fakkaatutti jireenyi biyya Ameerikaa irraa USA irraa waan sirna kanaaf argamte natti fakkaata. Obboleeyyan lamaan tamimaadha. Dhaadannoo fi suuraa gochaa asirratti raawwatame ibsuu fi akkasumas dhaadannoo guyyaa kana madaalu qabatanii kan deemaa jirani. Hiriirri kun kan gaggeeffamaa jiru hoogganummaa maatiitiin akkasumas hawaasa Oromootii fi itti aanee abbootii amantaa gara duubaa irratti akkasumas muummittii ministeera duraanii Annaa Subbirg, ministeerota garaagaraa, kantiibaa bulchiinsa magaalaa Oslo fi akkasuma aangoota hedduudha kan keessatti argamu. Egaa gochaan obboleettii keenya irratti raawwate kun gochaa biyya kana hedduu kan raasee fi namoonni hedduun gadda cimaa keessa kan galan akkasumas namoonni dhaabbata isiin hojjettu fakkaatu dalagan sodaa nageenyaa irraa qabaachuudhaan hojii keenya dalaguun hedduu ulfaatee jiran akka qabanidha. San irratti waliin dhaabbachuu fi hiriira waliin dhaabbannaadha kan yakka sanyummaadhaan namarratti gaggeeffamu balaaleffachuu akkasumas hawaasa biyya kana keessatti hojii dalaganiitiin hin galaniif akka wal jajjabeessuun waliin dhaabbachuun sodaa irraa bilisa akka ta'an wal jajjabeessuu ilaalcha keessaa kan qabudha.
Amma hiriirichi kan jalqabe iddoo seentira magaalaa Osloo Youngstorg jedhamurraayi akkasumas amma paarlaamaa biyyattii afoodhaan qaxxaamuruudhaan kan hiriirichi itti fufu. Qaamonni nageenyaa fuuldura kanatti argaman nagaa hawaasa eeguudhaan tasgabbii uumuu irratti argamu. Hiriirichi haala bilisaa fi haala nama bashannansiisu, haala nama gammachiisuun haala tokkummaa mul'iseen kan halluu abaaboon tamiimaan jaalatu qabaachuudhaan kan gaggeeffamaatiin hin jiru. Egaa seenaa biyya Norwee keessatti yakkii sanyummaadhaan gaggeeffamu tamiimaa irratti miti kan jalqabe. Yeroo adda addaatti wantoonni akkanaa kun uumameetiin hin jira. Baay'inni uummataa hiriira kanarratti argame kana jedhanii lakkoofsaan kana jedhanii madaaluun ulfaataadha. Namoota hedduudha kan hiriira kanarratti argame. Dhaabbattoota gara 100 olii kan maqaalee garaagaraatiin biyya keessa kanatti socho'anii hiriira kanarratti bifa gurmeessuutiin kan hirmaatanii hawaasa Oromoo wajjin ta'uudhaan namoota hojii kana gaggeessan yookaan immoo hoogganummaadhaan dalagan dargaggoota Oromoo qeerrolee Oromoo magaalaa kana keessa jiran waliin ta'uudhaan hiriirri kun kan qindaa'e sagantaan kan qindaa'e. Mootummaan biyya kanaas galata guddaa qaba haala kanaan mirga bilisummaa uummataa fi nageenya uummataa yookaan tasgabbii uummataa eeguudhaaf amaanaa isaa kan bahataatiin hin jiru. Gidduutti kan argaman hedduun isaanii aangawoota mootummaa biyya Norweetii ministeerota akkasumas muummichi ministeeraa Anna Solberg fi akkasumas muummicha ministeeraa asitti argutti jira. Muummicha ministeeraa biyya Norwee obbo Jonas isa as nu afuutti fuuldura kanatti argamu kana kan uffata gurraacha godhate jechuudha. Kan itti mul'ataa jiru abbootii amantaa yookaan abbootii amantiiwwan garaagaraa irraa argaman kantiibaa magaalaa Osloo wajjin ta'uudhaan kan asitti deemaa jiranii. Hiriiricha kanarratti halluun keelloon kan filatameef waan halluu tamiimaan jaalatu turee fi sababa saniif namoonni hedduun abaaboo bifa keelloo ta'ee fi uffata bifa keelloo ta'e kaayachuudhaan kan sagantaa kanarratti argaman jechuudha.
akkuma argamu dhaabbattoota dhibba tokko ol ta'antu sirna kana irratti hirmaataa jira. Sagantaa qindeeffummaan akkamii akka jiraatu kan mul'isudha. Hiriirichi dheeraa ta'uu fi akkasumas baay'ina namootaa hedduu ta'uu irraa kan eeranii baay'ina isaatti maamuluu ulfaataadha dhugaa dubbachuufi. Hawaasni guutuu bifa jedhamuun kan balaaleffannaa kanarratti argame. Kun ammoo hawaasa biyya kana keessa jiraatan jajjabeessuudhaaf gahee guddaa qaba jedhanii amana. Asirratti gaaffiif deebii kan gaggeessaa jirtu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Oslooti. Dhaabbata TV biyya Norweegii kan gaggeessaa jiru. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Oslo. Asirratti haala bakka mijataa ilaaleetiin as muummichi ministeeraa biyya Norwee isa qixxeerra deemaa jiru kana kan rifeensi isaa adiidha. Muummichi ministeeraa Yoonaas Gahr Store muummicha ministeera biyya kanaati. Isheen abaaboo halluu keelloo harkaa qabdu kun yakka jibbaa sanyii namaa irraa nama lubbuudhaan takkitti haftee gara namoota baay'inaan namoota 40 irraa 50 ga'an kan lubbuutti dhaban irratti as biyya magaalaa Oslo kana keessatti yakka raawwatameen ishiin takkitti lubbuu irraa haftee amma itti gaafatamtuu paartii biyya bulchuu itti aantuu itti gaafatamtuu paartii biyya bulchuu kan Arbeider paartii itti aantuu hooggantuudha.
Ayo pada. Egaa akkuma jalqaba irratti jedhetti hiriirri kun kan gaggeeffamu hoogganummaa maatii Tamiimaatiin akkasumas hawaasa Oromoo kan biyya magaalaa Osloo fi biyya Norwee keessa jiraatan fi hiriyoottan iddoo dalagaa isiiti. Itti aansee maatii fi hawaasa Oromoo boodaan hoogganummaa kana boodaan kan jiran abbootii amantaa akkasumas aangawoota bulchiinsa biyya Norweeti. Muummicha ministeeraa biyya Norwee akkasumas muummichi ministeeraa duraanii kan turte akkasumas kantiibaa bulchiinsa magaalaa Osloo akkasumas dhaabbattoota garaagaraa kan biyya Norwee irraa kan dhufan hoogganoota hojjettoota dhaabbattoota gara 100 oliitiin kan argamanii. Tun obboleettii Tamiimaati kan fakkii Tamiimaa qabattee deemaa jirtun obboleettii Tamiimaa inni biraas kan namoota yakka yookaan jibbaa sanyummaatiin guutamanii lubbuu isii baafamte. Egaa akkuma argitan kan asirratti fuuldura kanatti abaaboo qabachuudhaan jiran qabsaa'aa beekamaa obbo Hussein Kadir yakka bara wayyaanee keessatti mootummaa wayyaaneetiin irra gaggeeffameen qaama isaanii akka miidhaman seenaan ni yaadata. Asiin dura gaaffiif deebii miidiyaa OMN wajjin godhan irratti seenaa isaanii namoonni hedduun akka daawwatan kan beekamu. Obbo Hussein miseensa hawaasa Oromoo biyya Norwee kan yeroo dheeraa akkasumas qabsaa'aa uummata Oromooti. As gaa qeerroowwan yookaan dargaggoota Oromootu dhaadannoo kana qabatanii deemaa jiranii as akkasumas maatii Tamiimaa fakkii yaadannoo isiitiif kaafame kan as gubbaatti argaa jirtan jechuudha. Hedduu nama gammachiisa hawaasni Oromoo biyya Norwee keessa jirus haala baay'ee nama gammachiisuun bayaniiti kan kana keessa dhaabbatan. Kabajaan uummata Oromoo yookaan hawaasa Oromoo biyya Norwee keessa jiraataniif kennames hedduu kan nama dinqisiisuu fi hoogganummaa isaaniitiin hiriirri kun kan gaggeeffamu abbummaadhaan akka gaggeeffan kuni kan mootummaan haala kanaan qindeesse. Dimokiraasiin haala nama gammachiisuun mul'achuun isaa akkasumas abbootiin aangoon hedduun uummata keessa makamanii haala kanaan osoo yaa'iin tokko hin jiraatin bilisummaa uummataa wal amantii uummata keessa jiru mul'isuudhaaf uummata keessa makamanii akkuma nama kaaniitu iyyuu hiriira kan gaggeessaatiin jiranii. Kun ammoo ilaalcha dimokiraasii yookaan sirna dimokiraasii biyya kanatti ijaarame keessatti haala nama gammachiisuu fi kan irraa baratamuu qabudha. Tiga nageenya uummataa tasgabbeessuudhaaf warroota qaamota nageenyaa garaagaraatu asitti argamu.
Ja, men vi har snart når vi kommer til jul, så vi må ta Ja, men jeg skal ringe. Fakkiin as gubbatti mul'atu kan shamarree Tamimaa Nibraasi. Fakkiin kun egaa magaalaa Osloo keessatti bifa hedduudhaan kaafame namoota yookaan artistoota yookaan aktivistoota biyya kanaatiin manneen yookaan bakka silaa public iddoo ta'an irratti kaafameeti kan argamu yeroo ammaa kana keessatti. Kun deeggarsa yookaan immoo balaaleffannaa yakka isirratti raawwatameef warroonni dhaabbatan warroonni mirga isiitiif dhaabbatan fakkii kanaaf fayyadamaa kan jiranii kana akka loogoo yookaan immoo asxaa isiidhaaf falmii kana keessatti bakka isaaniif namoonni deeggarsatti mul'isuudhaaf kan godhaa jiranii. Kanaaf fakkii kana hiriira kanarrattis fayyadamanii bahuun barbaachisaa ta'e. Bifti keelloon asirratti argamu akkuma argitan namoonni hedduun uffata bifa keelloo akkasumas abaaboo bifa keelloo ta'ee fi dhaadannaa bifa keelloo ta'uun qophaa'uun isaa fakkii Tamimaan yeroo lubbuun jiraataa fi turteetti jaalattuu ta'uu isaarraa suuraa abaaboo yeroo birraan bari'u harkeessitti qabattee isiin kaatee kan biyya keenyatti beekamu san isa san akka simboolii yookaan dhaadannoo kanaaf akka itti fayyadamanidha. Hawaasni Oromoo haala baay'ee nama gaddisiisu keessa turanii namoonni hedduun sagantaa qophaa'e irratti yeroo isaan miira jeequmsaa keessa turan mul'ataa ture. Ammas gaa waliin dhaabbatanii bifa kanaan wal cinaa dhaabbatanii sagantaa kana gaggeessaa jiranii.